goota jeeqaa jiru guutuu sumaatu bobbaasu jiru jechuudha. Namni jijjiirtu jirta kanatti. Namni na jiru. Isa malee moo? Hedduudha. Hedduudha duubaan ilmoo namaa fuudhaan jaan yoo. Maallaqa fudhatanii du'a yaa'anii dalagiin jaaniiti. Namni dalagaa kana dalagaa maali? Dalagaa biraa irratti hin ergaa kun isaan ilmoon naa dhufe. Dalagaa maali dalagaa kana? Dalagaa maali? Haa isin dalagaan akkuma itti dabbaran haa. Dhageeffadha. Magaalaa keessatti nama hedduun ergaa jira nama hedduun ajajaa jee isa qofaa miti waan ilmoo namaa fuudhaa jirani jee kiyyaan kun waan ta'uun hin himne dhageessani waan inni ta'uun dhugaa isin isin garsiisaati asumaan nafaana turaadhaati waan gartee inni nama isaa kana irratti ajaju jiru nama danaa hogganu kana dhageessani kiyyaa kana gartanii inni beeytanii Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qaqqaalii deebi'ee dhufeetiin jira arroo duniyaa uumamataan wareersuun dhuftii jechuun keessan oolamu wallaa irra mataa isinii wareersu haqni jiru dhugaan jirtu dirree baatee jirte erga gammadduu erga duniyaan kofaltee ciistee akkasii miila sabi dhaabdee urjiif dhaabdeetu gonaga urjii bichaan nuufee ajajaan isaanii guddaan qabamee jira gaarra eenyu ajajaan isaanii guddaan kun duniyaan arra maal gargattee kanatti ilkeessa seexii jechuun keessan oolamu ajajaan urjiifaa guddaan kan ajaju jiru yaani isaan kanuma namaan duuba jira jansan garteemi qabee gaan harka jira mee gonni isiin fuudhu eessa dheetti gaamma dhaadannoon siin san gaa lafattee hafte gaa way Khaalidii fi urjiin dhaadannoon isaanii lafattee hafte gaa fooyyena isaan hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya arra dhugaa dubbachuudhaaf mucaa tokkooti akram kadheen gadda fiidiyooti yarratti duniyaan guyyaa takkallee jimaana bitteeti urjii duniyaa sanarraa hafale jeensan garteemi guyyaa iidaatiin aan ilma oromooti akkamitti jimaa malee ta'a jee iidaan jimaa biteefiti guyyaa takka jimaanaa bitteeti aboo qabaatumaa jeen duniyaa san akkasin naa dhaadate jechuudha takkanaati hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya qaqqaalii akkasitti mucaan tokko guyyaa dhiyootana sababaa ilmoo duniyaa qabna maal jedhanii taanii wal mari'atan arkee achirraa abdiitti risaalaa barreessee abdii fi faraan dhaqanii akram akkasitti shugguxii mataa isaaniitti qabuudhaan akram shugguxii mataa isaa qabanii akkasitti rabbii jaati yaaboo dhugaan himaa jee harka kannee deemee oofee ajajaa isaanii guddaa namaan duuba jira warreen jassan tokko horkatanii akkasii shugguxii mataa qabanii hara mana kiyyaa fidan ka'a hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya dhugaa dubbachuudhaaf hedduudhaa abdii akkasirreefu haay godhee akkasii fiidiyoo irraa maree nuti nama hedduudhaa ani mana duniyaatti hin babbaasnee mana duniyaatti hin babbaasnee ankara biraatiin hin babbaasee nuti dalagaan teenya tanaa nuti ilmoo namaa qabneetuma haadhaa fi abbaarraa hawaalaa busnee nyaachuudha dalagaan teenya tanaa jee ajajaan isaanii gizee shugguxiin akkasii gubbaa dhufte ammaa miti takka takkaan dhugaa himaa takka takkaan dhugaa ibsuutaa bira taa'ee isinii fiidiyoo maruu natti dasin jenne fiidiyoo isaaniirra hanqa takka muree cinaa beeksisa isiniifin godhaa takkanaatiin isin jaa hordoftootaa fi kabajamtoota mana gamasii jiranii hidhamaniiti abdi fiidiyoo irraa maree hidhamanii hidhaa jiranii ganaa takka takkaan as baasee himuutaa haqni duniyaa numa ba duniyaa eessa qotte maali gootummaan ta'e warreen naan jettan hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya dhugaa dubbachuudhaaf ani beektan ilmoo gizee jaantuun ilmoon tun safaataan eegaan ani guyyaa sarrif je'ee ilmaan keessaa za'aan hammaama dhaquu beektan gaa warreen biyya arabaa keessa jirtan hammaamni yookaan shintibeetii waan janni beektanii ichi dhaquudhaaf ijoolleetii hulaa itti qollofeetiin ba'a. Hulaatti qollofeetiin baa manarraa hin deemu lubbuun asin naagaltee dalagaadhaaf jee dalagaaf hin bobba'u mana keessaan za'a 24 ta'a jechuudha ilmaan kun safaaxaa miyoo irra ilmaan hin biyya namaatti irratti akkana saraayihaan na jalaa fuudhanii akkasuma maallaqaa qacacaa na jalaa dhabamsan bikkaan itti barbaadu hin qabu ji'eetiin mana kiyya keessa za'a 24 gadi hin bahu laakiin arra alhamdulillah ajajaan isaanii guddaan san mul'atee kara mana kiyya naa dhiyaachuudhaaf alhamdulillah sinjaa warreen du'aayin teessan gootanis du'aayin teessan qeebalamtee jirtiin isinjaa hordoftoota kiyya qaqqaalii sanumaafu urjii tadeen gadda akkasina dhaadhattee namoonni duuba jiruun akkas fidee isin diddiree yoon akkanatti isin ilaalcheetti hordoftoota kiyya fiidiyoo urjii gaseentan ilaaltan akkatti isin ilaalcheetti wal cinaa isin cicibsee kaameraa isin irraa maraatte eenyurraa kaameraa amartu gaamma mudirtisichi si guddaanuu qabame eenyu halaalchisee kaameraa amartu gaa ani namaan halaalchallee hin jiru namaan baasan lubbuu namaatillee hin baasan jiru rabbii lubbuu namaa nama baasullee nan godhine hasbun akram
akram gizeen silinju mucaan dheengadda aan iidaan ayaama guddaan tolee fi akkasii nyaachisee obaasee jimaa hojii maallaqa kanneen jimaa bitee fi jimaa mana fidaniitu ani guyyuma takka jimaa naa biteeti urjii duniyaa san irraa kafala bujeen. Haqni hin turuu jaan hordoftoota kiyya haqni hin turuu haqni kee deemee takka mana sigar ati hanqa jirtu irratti jireenya keetii irratti namni asi godhu malee namaan godhattee yaadin. Histii nama yaadete namni yoo histii si yaade ati waan san najjaate si dabarte yoo namattiin histii yaadete immoo histii nama yaade yoo ta'e hogguta akka ta'e ati nama agati. Ani namatti yaadanjuu namattiin histii godhanjuu namaaf hinaafu namaan kana godha jee namaan dhaadadhu nama immoo duniyaan godha jee deemu haqni takka takkaan akkanatti odoon hin barbaanne mana naa dhufa. Bas ka haqa namaan barbaadu namaan miidhanjuu ganaallee nama miidhamu godhe nama hedduutu sa duniyaan san nama mujirmaa fi jan dhugaa dubbachuudhaaf shanyiin tiyyaa'u mujirman qabdu shanyii mujirma irraa illee hin dhalanne dhugaa dubbachuudhaaf bas gizeen dubbadhu sagaleen tiyya nama lolaanii fakkaatti tana fitti amantummaan hin qaba. Haqarraa ichin deebu waan takka waan dhugaa san dubbadhee duubnaa rawayya saniif mujirummaa ni qabdii yookaan duniyaan mujrimaa naan injina silaan mujrima ta'e nadhoo san akkasitti intala san ibidda hudduu itti shideetiin tamaam mana kiyya sanitti ichi buute isii godha garaa laafeetiin barbareen duniyaan diimeessee maal na goote jechuu turte arra deebitee deemtee oduma duniyaa irraa dalayne janii deebi'anii hasilaa isaan ajaju ilmaan namaa qabaana fidaa janii ilmaan namaa gizee qabanii harka isaanii dhaqan haadha abbaarraa hawaalaa buufatan hawaalaa gizeen silinjoon beeytan gaa maallaqa haadhaa fi abbaa buusanii ichitti isaanii fi masruufan arra guddaa isaanii qabame guddaan isaanii nuti nama hedduudhaan kana dalagu jirraa jaan nuti nama hedduudhaan kana dalagu jirraa ani immoo mana duniyaattiin ergine bikka biraattiin ergee ani narra geessee jirti arra anna haataniiti nammee qabdii oroo akkasitti jiranii jaalalaan kijibaan jaalalaan niin jaaladheen seente waa jaalatte waa wal jaalatanii waa ani Allahu alam bu'uma isaan kana dalagu jiranii hordoftootaa fi kabajamtoota kayya bikka takkaa finneeti afaan isaanirraa kan dhageessan ta'a. Sanumaafuu tokkoffaa irratti urjii inshaallah ni qabamta gama kiyya ni dhufta. Ati gaafa gama kiyya dhufte garteemi ajajaa kee kana biratti hin garteemi akkaanan si godhu anaaf beeka akkama taatan gaamma. Siifi Khaalid goota kamtu isin fuudha fakkaata akkasaa haati dheengadda dhaadattee fi hoon akkana qaqqalee wal cinaa isin cibsin jette san garteemi sanis gama kiyya kan hin dhufa isuma kanaaniin isin guutuu keessan warra guruppii ijaaree guruppii teessan san garteemi isin harkaa diigee if biratti deebisu ta'a guruppii teessan jaarmee kana jaartanii ilmaan namaatiif ilmaan namaa qaqqabuu fi namarra hawaalaa buusan garteemi takka takkattiin qabee if biratti isin deebisee takka takkaan isin himsiisa anummaan talaaltan gartan tun. Manuma kiyya taa'ee isin himsiisu ta'a. Arra ilmoo duniyaa qabna. Ilmoo duniyaa akkasin godhin maarrettee naa dhaadachuu turte. Dhaadannoon keessan laakiin itti milkooyne. Akka hattuutti bikka nama dirtanii fiiguu dhiiga namaa buusuu. Hanna waa hatu. Deebitanii odoo mana kiyya fattashtanii hulaati yaa xacaabsan sanuu gartami funyaan kee akkana lafa rigeetiin isin gurbuma na harka jiru kanaaf isin guutuu tolchisiisu ta'a. Hamartii itti daabaa tafuutan san gartami bikka keeysee goda kana keessa kakkeeysee silaawun hin beekaa guyyuma lamatti maxaa maandayxanii yookaan mana nyaataan ittiin seentan malee waan takka waan isinii gootu hin qabdu. Ansaniin narraa badi yookaan san narraa fuutan jee xiqqisho takka qishinjuu alhamdulillah fayyaa nagayaan qaba. Fayyaa jaan guutuun qaba. Ati yoo sawwaa isinii goota siifi Khaalid tamaam mee bikkuma isin geessitanii ilaala. Laakiin arra alhamdulillah hordoftoota kiyya dhugaa dubbachuudhaaf akkaanan gammadetti akka isin gammaddanis abdiin qaba. Duniyaan nu lallabdii asumarraa nu lallabdii warreen kaayattan jiraatan yoo taates lallabaati akkasumaanuu ka isin salacanii warreen nu daawwattanis galatoomaa warreen karaa hundaan dhuftanii dubbistanis asumaan galatoomaan isiniin jaa isiniin galatoonfadhaa isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa hangam namni nama kabaju takka hangam namni nama jaalatu takka isiniin jaaladhaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya qaqqaalii an eenyuuf akkaan viidiyoo kana maru isiniif hin mara wanniin an dalagu jirtu tun yoon an kalaxa jiraadhe duniyaa kalaxa sanirraa taa'e naan jettan keessaan na dhuftanis koomantiin naa barreessanii duniyaa kalaxa qabdaa yoo naan jettan ani nama
khalaxa khiyya beekee khalaxa fi beekatu jechuudha. Khalaxa irraa hin deebi'a ammoo akkaan khalaxatti hin jirre abdiif irraa hin qaba. Ilmoo jechuun ilmoon magantaa. Ilmoo jechuun safaaxaa miti. Namni arra keessaafuu namni ilmoo dhalee qabu. Nama ilmoo dhalee qabu dhiisi namni ilmoon dhalinu ilmoo janii gisee ilmoon teetu qabtee abbaan fedhee haciisee rafu jiru. Dhugaa dubbachuuf an takkaa rafee hin beeku. Ilmoo duniyaaf gisee fuuna ijoolleeti giza'aan jaalaa bituuf ni beektan gaa jaalaa gisee jan dukkaanarraa waan ijoolleen asiiraa fi waan akka adda addaa dhuutu jiraani. Anaa deemee bitaaf ijoollee gabbootti dhiisu guyyaan tokkochaan ilmaan kiyya fuudhee hadiiqaa dhaqe sanitti mana kiyya akkasii barabbaranii fattashanii akkasii fattashiitee za'aanan hadiiqa deemu na jala dalagee himeefis akrame. Himeefi akkasii dhufee jararraa hisbanee irraa cabsee hiikee deemee amma takka takkaan himu jira akramii jechuudha. Dhugaan gana ammallee takka takkaan xiqqoon baati hin baasisne ni baasaa mini baasa akkasii rasaasa mataasaa qabateeti. Reefu rabbii jaati amma na duniyaatti argineeti nuti nama hedduudhaati na gadhiisa je nama hedduudha ja'anii warreen ammoo ilmaan amma dura ilmaan isaanii duraa qabamanii yookaan nama biraan la hawaalaa buusanii maallaqa irraa buusan yoo jiraatte tokkoffaan guddaan ajaju jiru ajajaan isaanii guddaan mana duniyaatuuf jira sanumaafu takka takkaaniin dhugaa jirtu himsiisaa gama kiyyatti. Barbaaduu dandeessanii warreen amma dura gocha adda addaa irratti dalaganis mana kiyya jira qabamee jira hattichi guddaan hattuun nama nyaatu yookaan ajajaan hattuu guddaan gama kiyya jira karaa mana duniyaa jira karaa mana kiyyaa barbaaduu dandeessanii isinjaa hordoftootaa fi kabajamtoota ammallee warra hedduun nu duuba jira jechuu jira isaan sanis takka takkaaniin qabnee asiin himsiisnee gizee waa hunda himsiisnee booda karaa mootummaatti kannuudhaan isin afeerra jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.